Torben saddeettaffaan Premier League Ingiliz kaleessaa fi guyyoota sabtiisis taphatamee ooleeti jira. Taphni guddaan torbaanii kan dirree Anfield irratti Liverpool fi Chelsea jidduutti taphatame. Injifannoo Liverpoolin 2-1tti xumurame. Goliiwwan injifannoo Liverpool Mohamed Salah fi Curtis Jones daqiiqaa 29 irratti penaltiidhaa fi 51 irratti walitti aansuun yoo galchan golii Mohamed Salah Chelsea baraarin ammoo Nicholas Jackson daqiiqaa 46 irratti lakkoofsise. Kilabni Arne Slot Liverpool taphoota 8 kan taphate irraa qabxii 20 takka wal sassaabachuu dandeetti jira. Goliiwwan 15 galchuun 3 qofa keessummeesse. Dursaan kilaba Liverpool Mohamed Salah Anfield irratti taphoota 130 takka taphateen goliiwwan 130 takka lakkoofsuun taphataa jalqabaateeti jira. Liverpool fi Chelsea taphoota 20 kan yeroo dhiyoo as waliin taphatan irratti Chelsea yeroo torba injifachuudhaan olaantummaa kan qabu yoo ta'u Liverpool kan kaleessaa dabalatee yeroo sadaffaadhaaf mo'achuu isaati. Taphoota gosa hundaa 10 takka walitti aansuudhaan 10 injifannoodhaan kan xumure Liverpool qabxii 20 takkaan Premier League dursuu itti fufee jira. Kun erga dorgommii bara 1990 takkaa booda ta'uu isaati. Taphaan boodatti kan yaada kannate leenjisaan Liverpool Arne Slot VAR penalty lammaffaa maaliif akka haqe naaf hin galu. Anaaf sun penalty sirriiti. Murtiin abbaa seeraa taphicharratti jijjiirame hedduu ni qaba ture jechuudhaan yoo yaada kannatu Tosin Adarbayo badiin hojjete tan guyyaa sabtan Saalibaan hojjete kaardii diimtuun beehen wal fakkaatti. Garuu Adarbayoon kaardii keelloodhaan bira darbame jechuun yoo komatu leenjisaan Chelsea Enzo Marescan deebisaa kanneen nuti qabxii dhabuu hin feenu garuu sadarkaa taphichaa jaaladheetiin jira. Tapha hedduu kubbaa to'annee taphannullee goolii galchuu hin dandeenye. Yeroo takka istaadiyoom Anfield kanarratti murtiin abbaa seeraa sababa iyyansa namoota rakkataniitiin kan murtaa'u fakkaata jechuudhaan deebisaa Arne Slootiif kan namte fakkaattu dubbateeti jira. Gara dirree Molineux Stadiumitti imaluudhaan Wolves waliin kan taphate kilabni Pep Guardiola Manchester Cityin duubaa ka'uudhaan gooliiwwan Jasko Gvardiolii fi John Stones daqiiqaa 33 fi 95 irratti galchaniin injifatee deebi'e. Cityin dursee gooliin irratti galuudhaan duubaa ka'ee injifachuun kun isaaf kan yeroo afuraffaati. Manchester Cityin kan kaleessaa dabalate yeroo 31ffaaf injifannoon itti fufeeti jira. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan riikarduma isaa kan bara 2018 fooyyeessuu dandeetti jira. John Stones kubbaa koornaarraa dhawamte tan 18ffaa addaan rukutee galchuu isaati. Gvardiol dorgommii bara 2024 kanaan taphataa ittisaa goolii hedduu lakkoofse ta'uu dandeetti jira. Wolves ammoo kilaba seenaa isaa keessatti taphoota Premier League Ingiliz 4 fi isaa ol walitti aansuun mo'ame kan jalqabaateeti jira. Hanga ammaattis taphoota 8 taphateerraa qabxii takka qofa argachuun sadarkaa xumura 20ffaa irratti argama. Taphoota 8 guyyaa sabtii taphatameen darbii Londoniin Tottenham Hotspur West Ham United 4-1tti injifachuu dandeetti jira. Fulham ammoo Aston Villaadhaan dirree isaatii fi deeggartoota isaa fuulduratti 3-1tti mo'amuu dandeetti jira. Everton dirree isaatii ala Ipswich Town wajjin dorgommii taasiseen 2-2tti injifachuun kan deebi'e yoo ta'u Manchester United dirree isaa Old Trafford irratti Brentford keessummeessuudhaan 2-1tti injifachuu dandeetti jira. Manchester United turtii taphoota 5 yookiin guyyoota 30 takka booda gara injifannootti deebi'uu isaati. Marcus Rashford Manchester Unitediif kubbaa 40ffaa haala mijeessee kannuu dandeetti jira. Newcastle dirree isaatii fi deeggartoota isaa fuulduratti Brightonin takkaa fi duwwaatti yoo mo'amu Southamptonis dirree isaatii fi deeggartoota isaa fuulduratti Leicester City'dhaan 3-2tti mo'amuu dandeetti jira. Taphni biraa kan guyyaa sabtii tapha Bournemouth dirree isaa irratti Arsenal 2-2tti mo'ateedha. Arsenal bara dorgommii 2024 dirreen ala tapha jalqabaa mo'amuu isaati. Bara dorgommii kanaa taphoota gosa hundaa 10 walitti aansuun taphatee injifannoon itti fufee booda tapha jalqabaa mo'amuu isaati. Arsenal dorgommii Premier League Ingiliz bara 2024-25tiin kilabii tapha 8 irratti kaardii diimtuu 3 argate kan jalqabaa ta'uu dandeetti jira. Arsenal Vitaleetitti imaluudhaan kan mo'ame turtii waggoota 7 booda. Arsenal dorgommii Premier League Ingiliziin taphoota 12 dirree isaatiin ala injifate booda tapha jalqabaa mo'amuu isaati. Arsenal tapha 2ffaa injifachuudhaaf gara dirree Vitaleetitti kan imale Arsenal osoo hin milkaa'in hafuu dandeetti jira. Arsenal taphoota 4 dabran qofam galchiiwwan 13 lakkoofsuun mo'atus tapha guyyaa sabtii Bournemouth wajjin taphate irratti milkaa'uu hin dandeenye. Kilabiin Arsenal erga Mikel Artetaadhaan leenjifamuu eegaleem hanga ammaatti walumaa gala kaardii diimtuu 18 argachuu dandeetti jira. Dorgommiin Premier League Ingiliz kan torbee 8ffaa kun tapha har'aan tana galgala sa'a 4 irraa eegaluudhaan Nottingham Forest Crystal Palace keessummeessuun kan xumuramu ta'a. Nottingham Forest taphoota 7 hanga
hanga ammaatti taphatee tureerra qabxii 10 wal sassaabbachuudhaan sadarkaa 12ffaarratti argamam. Kilabni Kaaba London Crystal Palace ammoo taphoota 7 qabxii 3 qofa argachuudhaan sadarkaa 18ffaarratti argamam. Nottingham Forest galgala kana tapha Crystal Palace wajjin taphatu kan injifatu yoo ta'e sadarkaa 10ffaarraa gara sadarkaa 6ffaatti kan ol ba'u ta'a.